دربوا ليلة تجرب بكني ودنكن ارقما ربي تلفناني شوال سديت التيبوك كنساني أفضل صلوات الله الرحمن بفضلك يا قاهر الكون إنكم أقول لما الدنيا وجني خالد بن وليد درب باسني قرآن جبرا ججبي وجني لولتك الجيل والدراد باني غاف سنة خواني جرجر لاكيني جلس يدي وتو قرتني وتو نرقين سيني أدوي أباني ورانا سار بحميد الجباني إنس غاف سنة بايه نداوني مدى سعيدة تولولوليني أنن قبقباب سيدير هذا سيلاني لولا جباك بودن جفتني صحابني بوجو والاتقابني نعم أبقى الأفريت والفانا أوفني إن قلت عين في التجد برفتني رسول خالدين أفدر بوسني قابس متاون صوت ما بيكني سيف الله المسلول قيت عيفيني لك وامي جدي ما يبارزني مشركون لسداف قبه دناني بوتل لسنة بايتا دماني بوجو قوزني دم يسرقني بفضل رفقك يا قاهر الكون لولي تبوك سنتر كنتانا قابس نبي ربي قبي جبابونان نمكم صدوما كنده سورانا guyyaa deemsaa gahee qophaa'anii kaanaan hunda adda addatti astaadhaan qoqqoonnaan muhaajiraaf ansaara sadaddatti baafnan haali muhaajiroota wajjin qophaa'anan kuffaarri ruum sodaatuun lolin facaanaan rasuulli ummata qubsiisanii kaanaan haalidiif qophaаттee fidanii furaanaa nam dhibbaa furee fedheek namni qophoofnaan hundinuu baafardaati Khaaliditti kennan bakka jafurbaatu jechuun jara kana goota mudhiin soonsaa kan hin teenye kanaan dawmatul jandalitti ergan jara kana Khudayr kan jedhamu mootii biyya sana masaraa saadaqaa qabaa fidaa jennaan yoom Khaalidin egaa hojiin akka kana mooticha akkuma isaan jedhan qabee jennaan seenaa kana nan gaggabaabse dheerannaan mooticha rasuullee jiziyyaa gaafannaan nan kennan jennaan dhiifame nagaadhaan bifadli rabbika yaa qaahira alkawni رب زلنا قل فوز في الدارين بفضل ربك يا قاهر الكون همر كما ربي جرات دمرة خالد وقاها فرط ريسان برا لولا قولتك قولا ترى قريب مقاد حجالة فجرا بود نبي ربي أدمنا دنيا را أكو من دراني مطرة أمري انقلب وما تربى بقريرا أمير مؤمنات ونقاد سرا أجل قطبا قدام بهم من بريرا جدن هجي جبان الرقي السانرا أكنا غرغار جدن وامران أما سلطني سندنين وندرا كيف التنين تنجي جهادا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتن أجيفتوتك إنك خير الله إن شاء الله تعالى هر أي ربين على ما فدي نمني متقبلني وليدهاني نما جدأمو مكان إساء عبد الله بن حذافة السهمي كأكنت بيكمو جغني موتي كسرى ولي اللين سينا قبو كموتي رومي ولي اللين سينا قبو إسرها سود ديمنا ربين على ما فده كنافو اتلهاد دا اتولهيسا انفايت والقدع سنين جل دوبا عبد الله بن حذافة جتشون نما أكميت عبد الله بن حذافة جتشون نما أكمي أكته إن شاء الله هربرنا عبد الله بن حذافة صحابة النبي كيناتي صلوات ربي وسلامه عليه كربين سبحانه وتعالى إساف لافسه موتوتا
gurguddoo gaafas addunyaa gubbatti beekamoodha lama isaan qunnamsiise jechuudha. Mootii Faarisiitii fi mootii Ruumillee ija isaatiin argee waliin taa'ee waliin haasa'e. Dura agartee mootii Faarisiitiin wal arge. Akkamitti mootii Faarisiitiin wal arguun isaaf mijjaaye jennaan nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi sahaabaa isaa guutuu walitti qabee waan jedheen aniin kun isin ajajuufin deema gara an agartee kaa itti isin ajajee isin erge deemuu malee akka ummanni nasaaraadhaa nabiyyi isaanii irratti wal dhaban irratti akka wal hin dhabne jedhe. Hijra irraa ganna jahaffatti nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam sahaabota isaa filee xalayaa barreessee itti kennee mootota addunyaa guutuu islaamaa jecha akka keessatti barreesse chaappaa agartee irratti dhahee nabiin keenya kaan biyya habashaatti ergee kaan ruumitti ergee kaan faarisitti ergee mootota biyyoota arabaa keessa jiranii ergee ka ajamaatti erge nabiin keenya dirqaminaa rabbiin isarra kaa'e raawwatuudhaaf jecha. Yeroo kana keessatti Abdallaan ilma Huzaafaadhaa chaansin agartee isa gahee xalayaa kana qabatee deemuun gara biyya agartee Faarisiititti isa ta'ee argame. Namni gaafa san gara Faarisii deeme ka gama agartee mootota ajamaa deeme ka gara agartee biyya Misraa deeme ka akkasuma gara agartee ka biyya Ruumii deeme warri kunniin agartee akka waan du'eetti ilaalama gaafa san. Akka waan agartee bes nagaa walit dhaammatanii sahaaban kanaaf deebisaan hin jiru jedhanii wal argaan jannatatti jedhanii walit dhaammatanii adda deeman. Maaliif jennaan biyyi isaan itti deeman fageenya irraa hin dhiyaattu. Mootiin isaan itti deeman mootota gurguddaa addunyaa ka gaafa saniiti. Afaan waliin beekan, xabi'aa waliin beekan, haala walii hin beekan. Ummanni Faarisii, ummanni Ruumii, ummata Araba tuffatu. Ummata kanattu agartee ka xalayaa qabatee wanni xalayaa keessa jiru waan guddaa ilma akka silaa sammuu namaatitti ulfaataatti. Maaliif jennaan nama mootii guddaa tokko ka inni nuusi ajaju itti dhayxee islaama yoo didde immoo akkana siif taha jettee agartee fonya qurquritti dura dhaabbattee itti himuun kun dubbii akka malee jabaatu. Wanni isaan ergamaniin dubbii laaftuudhaa miti. Xalayaa keessatti barraahee wanni jiru waan laafaadhaa miti. Aslim taslim islaamay nagaha baata yoo didde gibira kafali yoo didde seyfi chaansii biraan qabdu akkana of keessaa qabdi. duuba xalayaa akkanaa tana baatanii agartee ka gurguddaa kaafirtoota ka mushriktoota ka gaafa saniititti xalayaa baattee deemte sahaaban nabii keenya alayhi salaatu wassalaam. Imaanni kun waan ajaa'ibaa qaba duuba of keessa. Imaanni waan ajaa'ibaa nama dalaysiisa. Waan sammuun namaa hin irreeyne waan sammuu namaatti as hin dhihaanne. Dubbiin kun yoo akkanatti himan laafaa ta'uun laafaa sitti fakkaachuun ni mala duuba. Laafaa sitti fakkaachuun ni mala. Garuu agartee yoo uf qiyaaftee laalte har'aan kan ammootii addunyaa gaafa san agartee ka Faaris jechuun Ameerikaa har'aatti irra guddoo biyya sodaatamtuu biyya sirna qabduu taganna dheeraadhaaf kumaatama meeqaaf agartee ka biyya bulchaa turte addunyaa koloneeffattee biyya agartee ka gaafa san nama lama jalatti walgeetti Ruumii maaf Faaris jala. Ruumii maaf Faaris jalatti bulan ummata koloneeffatanii Afrikaa fi walaa Arabaa fi walaa biyyoota jirtu cufa isaan jala jiran. Mootummaa gurguddoo akkanaati gaafa sanitti. Har'aan kana kaate osoo xalayaa sikkinanii bulchaa qabaleetti geessiin jedhani waradattuu geessi osoo isin jedhani ni geessita. Islaama hijadhiini nama kana xalayaa kana fuudhi itti geessi osoo isin jedhani jeeshi baganda keessa deemtu poolisima ollaa keetitittuun geessitu duuba. Laali kaa isaan gaafa san mootii addunyaa yaa subhaanallah mootota gurguddoo gaafa sanii sodaatamtu kanatti xalayaa baatanii deeman sahaaban. Kanaaf dubbiin laafaadhaa miti. Yeroo isaan xalayaa kana qabatanii bayan gara biyyoota ajamaatitti ilmaan isaaniititti dhaammatanii obboleewwan isaaniitti dhaammatanii firoottan isaaniitti dhaammatanii saahibban isaaniitti dhaammatanii nagaatti wal argaan teenna agartee hin jirtu yoo qiyaamaa taate malee jedhanii walit dhaammatanii adda deeman duuba. Alif jennaan lafa akkasii dhaqee namni ni galaan hin yaadamu duuba. Lafaarra addunyaan xayyuuraan walit deemtu fageennallee yoo taate. Lafaarra makiina nuun deemne xayyuura walit deemte addunyaan har'aa. Duuba lafa akkasii kana laal gaala yaabbatee itti qaceele duuba. Dhaqee biyya Faarisii wayta dhaqee agartee mooticha Faarisii qunname Abdallaan ilma Huzaafaadhaa.
mootii faarisii agartee ka ergaadhaan deema jedhee itti hime namtichi mootichaa warra paarlamaanaa maraa yaamee lafa tolchanii haaseenu seensisaa jedhan. Abdallaan ilma Huzaafaadhaa nama jabaadha, nama dheeraadha, nama qumatii illee qabu ol diriiree dhaabbate jedhan agartee ni boone jedhan. Boonicha imaanaa sodaa takka of keessatti hin argamsiifne, uf tuffii takka of keessatti hin argamsiifne. Maaliif jennaan agartee ka imaana akkay godha boonicha imaanaa sanni boonee jedhan duuba. Yaa subhaanallah, haala saniin dhaqee fuuldura dhaabbate maalin deemta jennaan xalayaa rasuula rabbiitiin deema jedheen salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi. Inni rasuula kanaa eessatti dhagaye? Yeroo kana agartee xalayaa san irraa fuudhaa as kennaa jedhe. Mootichi agartee warra faarisii jecha Kisra waytima inni akkay jedheen xalayaan hin kennamtuu jedheen harkaan harkatti malee. Nabiin rabbii nama biraatti kenni akka namni biraa isatti kennu naan hin jenne harka keetiin itti kenni jedheen na kenni harka kiyyaan si kenna malee harka nama biraatiin sitti hin kennu jedhee. Allahu akbar, laal dhaamsa akkatti bakkaan gayan sahaabaa nabii kennaa salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi. Ka paarlamaana akkanatti marsanii teessoo gubbaa taa'u jiran inni warra agartee waliin taa'u irraa tokkoon irraa fuudhaa as kennaa jennaan abadan jedhe nama tokkotti hin kennu. Xalayaan xalayaa nabii kennatti kabajaa qabdii jedheen. Harka keetiin itti kenni naan jedhe malee harka nama birootiin itti kenni naan hin jenne jedhe. Na ergate malee nama biraan erganne. Nama sadaffaa jidduu kennan seensifnuu jedhe anas si kenna harka kiyyaa. Fuudhee haa innummaan na kennuu dhiisaa jedhee fuudhee itti kenne. Afaan walii hin beekaniitii turjumaana jidduu jira. Gurbaa turjumaanaatiin agartee kaa xalayaa qara'i yoo jedhuun xalayaa yoo qara'u durri wanni isiin faarsitu rabbii aalamaatii nabii rabbiiti. Waytima kana arge qaallichi dallanee mootiin agartee kaa faarisii akkamitti ana dura uffaarsa ka jedhu xalayaa fuudhee ciccire. Allahu akbar. Baasaa jedhe namticha kana gadi fuudhanii alagganna baasan jedhe. Xalayaani cicciree jedhe. Mazzaqa Allahu mulkahu akkuma nabiin keenya jedhe alayhi salaatu wassalaam. Wayta inni akkana godhe Abdallaan alaggabba'e ummanni isaa waliin hafee waytima kana gaala kiyya gubbatti deebi'ee jedhe. Gaala gubbarra deebi'ee gara galche duuba gara biyyattii isaa. Namtichi dallanee dallansurraa waan dubbatee kaan qara'ee wayta isaan uf yaadatanii mi amma gabbayaa namticha san ol deebisaa inni jedheenii gabbayanii barbaadan. Abdallaan qaata kute. Rabbiin abbaa ofii fedhe bakka fedhee galchaa beeke halaaka fedhe keessaa rabbi isa galcha. Wayta barbaadanii faana dhahan duruu dachii faarisii keessaa bahe. Allahu akbar. Tana buutee isaanii dhabaniitii qaallichi qaata kuteetii agartee kaa faana isaa dhoyne dhabne jedhaniin duuba. Akkasin rabbi oofee biyya faarisiitii biyya arabaatti isa deebisee isa galche. Abdallaan ilma Huzaafaadha akka kanatti gale. Gaafa san mootummaan faarisii yeman illeen kolonii isii jalatti jirti, isii jalatti bulti. Mooticha agartee biyya yeman bulchuutti xalayaa barreessee ergee mootiin faarisii waan jedheen gurbaa nabiyyummaa himatu ka makkaa keessaa ergame ka agartee madiinaa jiru ka xalayaa agartee kanatti ergee islaamaynaan jedhu kanarratti jagnoome san nama lama itti ergiitii agartee ka nama jajjaboo akka qabanii fuudhanii na bira fidan isa nabiyyi ufiin jedhu san ka xalayaana erge san ka kabajaa kiyya hir'ise san akka qabanii natti fidan itti ergi jedheen duuba. Ajaja isaatiin bultii kaa yeman illee waytima san agartee xalayaa barreessee bulchaa yemanii nama lama agartee nama jajjabaa fuudhee itti kennee deemaa dhaqaatii isaa kana makkaa dhaqaa warra makkaa gaafadhaa bakka inni jiru hubadhaa qabaa fuudhaa mootummaa bira fidaa jedheen agartee faarisiin Kisraan bira fidaa jedheen. Achii ka'anii dhufanii wayta dhufa warri makka dhaqee wayta makka dhaqan ummata Qureeshii ni gaafatanii akkana dalage jedhanii itti himanii. Qureeshiin gammaddee mushrikni isaanii bakka seenan dhaban. Muhammadii nu dadhabne amma nama argate jedhan duuba nama isa danda'u. Utaalee akka arabaa seeyaa ajama seenee amma salphate jedhan kunoo kaa nama isinirraa gahu argattanii faarisii waliin bu'ee amma nama harkaa bahuu hin dandeenye jedhan duuba.
ummanni mushrikaa gaafa san gammadanii allahu akbar waan rabbi deemuun isaan hin beeka inni asin jiru amma nu keessaa godaane madiinaa jira jedhanii itti himaniitii jarri gara madiinaa qaceelte dhaqanii madiinatti nabii keenya dubbisanii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi yaa nabi muhammad sawwaa nabillee jedhanii miti yaa muhammad xalayaa kunoo agartee kaa mootiin keenya barreessee nutti erge harkaa qabna koottuun waliin deemi mootummaa faarisii bira si geessina yoo ati kabajaan nu waliin deemte nullee sirraa kadhannaa akka inni isin ajjeefne akka inni miidhaa sirra hin geessine ka'ii nu yaasi jedhaniin jennaan nabi muhammad laaleetumaan mee bornat deebi'aa jedheen achumaa deemanii agartee borumtaa itti gad deebi'an wayta borumtaa itti gad deebi'an nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam qaata beeysifame waan jedheen kisra ka isin agartee ka isan nageessuuf deemtan qaata du'ee jedheen inuun jiru namticha du'ee biyyee keessa jiru isin ganaa isaaf na barbaaddanii jedheen ilma isaattu agartee ka inni takabburaatee inni boonee agartee isaa baabaanan ilmummaan isaa isa ajjeesee qabatee jedheen yaa subhaanallah urmii waan jedheen sila waan dubbataa jirtu quba qabdaa jedhaniin waan haasawaa jirtu quba qabdaa jedhaniin ati maraataadha akka nama jedhuuti akkami akkana dubbatta deemaa jedheen agartee mootummaan kisraa isiinuu cabte ilmatu abbaa ajjeesee qabatee jedheen duuba achii kaanii dubbii kana fudhatanii gara yemanii deebi'anii mooticha yemaniititti himan wayta itti himan mootichi yemanii waan jedhe yoo dhugaan kisra du'ee jiraate namni kun nabiyyiidha jedhe yoo immoo inni hin du'in namni kun ni kijibaa sobaan nabiyyummaa himatee jedhe yoo dhugaan kisra du'e itti amannaayyuu jedhe agartee namni kun nabiyyii dhugaati achumaa ilmi isaa ka agartee ka kisraan ajjeese mootii faarisii ka ajjeese xalayaa barreessee yemanitti ergee abbaa kiyya inni wasanaa bahee nama miidhee jennaan an ajjeesee mootummaa qabadhe akkuma gaafa abbaa kiyya qaalii gootanii jala bultaniititti na jala bulaa jedhee xalayaa itti barreesse waytima kana argan yaa subhaanallah abboo dhugaan nabiyyiidha nabiyyichi jedhanii warri maal isa jala deemnaa miti jedhanii agartee achumatti shahaadaa deebi'e mootii yemani islaamummaa seene rabbiin achiin hidaayaa isaa kenne duuba namni sababaa kana guutuu uume eenyu jennaan nabii keenna xalayaan ergee namni agartee xalayaa kana geesse abdallah ilma huzaafaati ka seenaa isaa barachuu jirru abdallah ilma huzaafattu xalayaa kana fuudhee achi geesse akkasanitti walqunnamuu rabbiin isaa hayyame jedhan mootii agartee faarisiitiin gaafasan akkuma mootii faarisiitiin walqunnamuu rabbiin isaa hayyame mootii ruumitiillee walqunnamuu rabbi isaa hayyame jedhan abdallah ilma huzaafaadha mee akkamitti mootichi ruumii qeeysar jedhama qeeysarii kana zabana umarii ilma khaxaabii keessatti sahaaban deemanii agartee biyya ruumii kana dhahaa turan yeroo kanaan keessatti ummanni loltuun warra ruumii tunni himatte mooticha isaanititti maal jedhani ummanni nuti lolluun kun ummata du'an sodaanne lolla ummata du'an sodaanne kana loluunii dadhabne ummanni du'an sodaatu akka nuti jiruu barbaannutti isaan du'a barbaadanii jedhanii ummata akkana akkamiin lollaan jedhanii dadhabne na'um hagoodhan nu hinjifatanii yeroo cufu wanni isaan nu hinjifataniif isaan du'a barbaadanii nu jiruu barbaannaa lolli kenna walit deemuu dide jedhaniin duuba achumaa mootichi ruumii qeeysar waan jedheen eega dubbiin akka itaateen ajjeesinaa harkaan qabaa fidaa jedhe isaa kana achii deemanii waraana keessatti jeeshii nabi muhammad harkaan qabanii ajjeechaa dhiisanii harkaan qabutti gatteette warri ruumii harkaan qabanii fuudhanii mootii ruumii bira geessan wayta geessan mootichi kunoo qabnee finne qabaa fidaa jettee qabnee finne jedhanii akkanatu gaariidha jedhanii azzabna waytima kana agartee ka goojjoo adda addaatitti hidhaa jedhe warra boojitan kana mara kaan illee mana kaan keessatti kaan illee mana kaan keessatti kaan illee mana kaan keessatti mana adda addaa keessa hidhan wayta hidhan halkan kana basaasaa jedhe waan isaan dalagaa bulan ni basaasanii wayta basaasan
cufti isaanitu warra ibaadaa godhuu malee namuu agartee waan biraatti hin jiru. Waan jedhaniin martinuu ibaadaa godhanii tokko keessaa haala addaa qaba jedhaniin. Maali jennaan agartee kaa salaatuu fi qur'aana qara'uu fi zikrii godhuu malee hin rafullee yeroo tokkollee isaa rahaa godhuun agartuu jedhanii. Qabaa fidaa jedhe isaasa. Qabanii fidan yoo qabanii fidanuu Abdallaa ilma Huzaafaati. Ka gaafa mootii Ruumitii wal qunname. Mootii Faarisiitiin jecha afwan. Har'a mootii Ruumitii wal qunnamu jira. Hin fidanii jennaan waan jedheen mootichi Ruumii. Abboo amrii tokkoon sirra fidaa ni qeebaltaa jedheen. Maali sun jedheen? Pheenxee ta'ii jedheen agartee pheenxee ta'uudha. Nasaaraa ta'ii jedheen diin kan kee keessaa ba'i. Diin kufrummaa kenna kana qabadhu jedheen. Si kabajnyaanuu waliin biyya bulchitaa jedheen. Abadan jedheen agartee kaa biyya teessan bulchuuf jecha mootummaa tana jijjiiruu agartee islaamummaa kiyya jijjiiruu dhiisi. Osoo mootummaa Arabaatii fi ta'ajamaallee walitti qabdanii naa kennitanii haga libsuu ijaatiif agartee kaa keessaan ba'u jedheen diinii kana keessa. Itti himi haqiiqa lafa jirtu duuba. Waytima kana duuba mootichi Ruumii deemaa mana hidhaatti deebisaa jedhe. In deebisan. Hintala Ruum keessatti akka malee bareeddu. Hintala silaa bareedduu jedhanta Ruum qabdu fuudhaa fidaa jedhe. Ta biyyitti Ruumii qabdu biyyi guddoon hagas geettu. Hintala bareedu marraa agartee kaa ziqaya fakkaattu tana fuudhanii fidan. Fidanii agartee isii tana itti osseensisanii bira isii tanaan waan jedhee yoo ati isaa kana jallifte yoo isaa kana agartee kaa jalliftee zinaa dalaysiifte ufitti mallaqarraa haga feete argattaa jedheen. Haguma feete nuti mootiidhaani beeyta waan feete sii kennina jedheen. Dhiiraa mitii jette natti dhiisaa jette tanan na dhiba. Waan godhu na beeka. Asumaa kaatee hoxxee isaatitti itti osseentee ummanni kun duyda duuba dhaabatanii eeganii waan isiin gadiin deebitu. Huccuu isii baafattee qaama qullabbaatee fuundura deemtee duyda duuba deebitee kaan jettee ijumaanuyyuu achi laaluu dide. Akka akkana gad jedhee kitaaba rabbii ilaale. Namni natti osseene kun dhiira moo dubarti? Jinnii moo insi? Beelladaa moo nama? Laaluu dide Abdallaan ilma Huzaafaadha. Allahu akbar. Imaana kana waan inni dalagu yaa obboleewwan achi qabaa laalame. Duuba agartee kana maraanuu dadhabanii intalli dadhabdee biraa baate. Waan jetteen namtichi keessan nama ta'uu fi beelladaa ta'uu kiyyaa laalee addaan nan baafanne eessan natti dabalamaa jetteen duuba. Yaa subhaanallah. Sahaabaa nabii kennaa keessa homa ajaa'iba homa garaa'iba qacciisa duuba. Duuba waan jedhe agartee kaa mootichi tanaan dadhabnee mi jedhe. Waan inni hin dandeenneen isa imtihaannaa jedhe. Suni maali jennaan beelaa jedhe. Fuudhatii agartee farshoo fuundura kaayaa. Farshoo tayuu itti hima'a. Akkasuma ammallee foon karkarroodhaa fuudhaati. Qalaa dura naqaa foon karkarroo ta'uu itti hima'a. Biraa deematii duyda duuba dhaabadhaa laalaa jedheen hin nyaatamoon dhiisa. Dhugumatti diinii isaati irratti hagam jaba amma isa hubannaa jedhe. Dubartirraa obsuu dandahe beelarraa obsuu ni dandaha isa laallaa jedhe amma. Allahu akbar. Waytima kana agartee fuudhanii fuundura kaahan. Kunilleen foon karkarrootii nyaadhu jedhaniin kunilleen farshoodhaa dhugi jedhaniin. Abdallaan ilma Huzaafaadhaa laalee waan jedhe. Dubbii wani nama koruufi jiran diinimi du'a filadhaa jedhe bes. Silaa shari'aan hayyamteef gizee akkasin lubbuu keessa jiran ima nyaatan sila. Waan jedhe eega agartee jabummaa diinii islaamaa laaluu isaan ka fedhan taate nin garsiisaa jedhe. Waa lama du'aa miti akkuma du'aanin du'aa jedhe duuba. Itti kalaa'uu dide. Hin oolee hin bulee hin oolee hin bulee hin oolee hin bulee. Dhuguu dide nyaachuu dide. Ka'u jedhee gaggabe duuba. Yaa subhaanallah ilma namaati ka. Sahaaballee taan bar ilma namaati. Qaama anaafsi qabnu qabanii gara anaafsi qabnu qabanii. Uumaa keessatti nuti waliin dhabnu banii aadamii tokkoma. Jabummaa imaanatiin nu dabran malee qaamni akkuma kenna. Nyaataa dhugaatiin malee hin jiraatu. Qaamni garaa kama anaafsi qabnu qaban. Imaanan nu caalan malee.
duuba ka agartee ilmi namaa haga danda'u qaba, dhiini namaa haga dalagu qaba, lafeen namaa haga dandeettu qabdi, dhuyti namaa haga dandeettu qabdi. Hin dandeenye kaasanii ol hin gaggabe duuba. Wayita inni gaggabe daddafanii fiiganii agartee ol qabanii bishaan afaanii qabanii akka inni hin duune bishaan unsiisanii gaggaba bayfate. Wayita inni gaggaba bayfate nyaata halaalaa nyaachisanii Abdallaahin jiraate. Azabuu fedhan malee ajjeesuun fedhan, lubbuu itti dheeressuu fedhan. Lubbuu itti dheeressuu fedhan. Yaa subhaanallah. Wayitima kana Abdallaan ilma Huzaafaadhaa akkasumatti ture. Amma agartee azaaba sanii olii isa azabnaa jedhe. Yaamaa fidaa jedhe mootichi yaamanii gabbaasanii muka tokko agartee fuundura isaa ka jiru muka kanatti ol fannisaa jedhee haada mormadha yatanii ittiin suruurinaa akka inni hin duune haada irraa akkana diriirsaatii ol fannisaa jedhe. Fuula isaa garana deebisaa jedhe. Xiyya agartee ka itti roobsaa jedhe gara agartee kallattii luka jalaatii fi jiha harkaa kanaan jiha harka isaa kanaa fi kallattii lukaa tanatti agartee xiyya itti gadhiisaa jedhe. Haa sodaatee kafaru. Kafri bayi diinii kan kee kana keessaa jedhaa itti roobsaa jedhe duuba xiyya. Fuudhanii fannisanii agartee mukatti rarraasanii jiha harka isaatii fi kallattii lukaatitti agartee xiyya roobsan. Abdallaa ilma Huzaafaadhaa argellee dhagahillee hin jenne. Homaa itti fakkaatuutiti. Dadhaban tanaalleen dadhabnaan agartee ka fannisarraa gabbuusaa jedhee gabbuusan. Wayita achirraa gabbuusan amma zayitii fuudhaatii baarmeelitti naqaatii ibidda gubbaa kaayaa jedhe. Fuudhanii kana agartee ibidda gubbaa kaayan. Wayita zayitiin danfee wocee garagalee inni akkana godhate. Zayitiin beeytan ka namuu nyaata ittiin dalagattani. Gaayyaa guddaa kanatti naqanii wannaa guddaa kanatti akkatti agartee ol gara afaan isaa banaa guddaa kana. Inni zayitiin kun akkatti danfee garagale. Isa ittiin darbinaatii sahaabaa isaa itti darbaa jedhe. Osoo inni laalee argu. Abdallaahinaa ijaan laalu warra kaan itti darbaa'edha. Fuudhanii itti darban gurbaa tokko ka sahaabarraa ta'e. Wayita itti darban zayitiin kun wayitima san qaama isaatii fi lafee isaa kana addaan guura. Wayitima san agartee akka foon yoo bilchaate lafee gadhiisu akkasii wayitima san qaamni isaa gadi dhiisee lafee foon adda yaa'ee bitintir jedheetumaan agartee achumatti hobba'a. Kalamuullee fuudhaatti darbaa jedhan itti darban akkasumatti foonii fi lafee addaan guuree agartee ka akkasumatti hobba'a. Amma Abdallaahii itti darbaa jedhan. Wayita Abdallaahii qabatanii ittiin deeman Abdallaahiin ni boo'e. Allahu akbar. Abdallaa ilma Huzaafaa wayitii kana boo'e. Waan isarra dabre san guutuu keessatti hin boonne wayitii kana boo'e. Wayita inni boo'e amma agartee mootichatti himan. Boo'eetii amma agartee seena'ee fakkaata. Seena'ee fakkaata. Amma yaami jedhaniin gama agartee ka diinii nasaaratti. Amma pheenxee ta'uuf deemaa jedhaniin harka kennate fakkaata. Wayitima kana agartee ka amma mootichi ay deebisaa jedhee itti achi deebisanii baay'ee sikadhee diddeetii amma agartee kaa tole jettaami jedheen. Jennaan lakke jedheen. Maa boottaree jedheen. Sun nan boochifnee jedheen. Ajaa'iba. Sun nan boochifne jedheen agartee sodaan nan boochifnee jedheen an saniif boo'utti hin jiru. Maaltu si boochisiree jedhee gaafate. Lubbuun Abdallaa ilma Huzaafaa takkattii ta'uun na boochisee jedhe. Lubbuun Abdallaa ilma Huzaafaadhaa takkattii ta'uun na boochisee jedhe. Silaa lubbuun tiyya agartee 1,000 taatee hawwee jedhe. 1,000 taatee takkallee fuudhanii itti darbanii wayita sun duute. Taanillee dubaa fuudhanii itti darbanii sun duute. Taanillee fuudhanii itti darbanii sun duute. Akkasitti taraa 1,000 du'e silaasaniin hawwee jedhe. Taraa takkattiin itti na darbanii dhaba tahuu kanan jibbee jedhe. Azaabni keessan xiqqashaadha jedhe. Azaaba akiraattu galee haqiiqan. قل نار جهنم أشد حرا كما ربي جل سبحانه وتعالى أو أي بدأ جهنم تو أغرتي كالرجباء أو أغرتي بدأ الدنيا الرجتان حقيقة أني قليف عبد الله المهزافانا وما متجرتني بدأ أغرتي سنتين وأزبدا سلا ترى كما تقوى أكنت قبت سلا وي هويتي ياجد ترى تكتي أكسي اتنا درباني ترى تكتي اندو تنا نجيب بسيسي
osoo lubbuu tokko kuma tokko qabaadheefin hawwee jedhe tanatu na boochise yaa abboo dhiira akkana agartee beeyta zabana keenna kanaan keessatti dhageettellee beeyta zabana keenna kanaan keessatti sahaabaa nabi muhammad malee salawaatu rabbii wasalaamu alayhi allahu akbar allahu akbar allahu akbar hin jiru kaayoo kijiba himne malee duuba waan jedheen mootichi amma dubbii tokkon sirra fidaani qeebaltaa jedheen maali sun jedheen mataa kiyya kana dhungattaa jedheen mataa kiyya gadi si dhiisaa jedheen jibbaata ga'e kaahumaa nafne waan jedheen yoo mataa kan kee kana dhungadhe ana callaa gadhiifta moo sahaabaa kiyyallee naa waliin gadhiifta jedheen buleewwan kiyya kanan waliin boojitanii na hiitan isaan illee gadi naa dhiifta moo ana callaa gadhiiftaa jedheen meexiin xalliilaali obboliyyummaa agartee muslimummaa bakka isiin jirtu yaa obboleewwan sahaabamaa galte agartee wal jaalalli rabbiif wal jaalatan kun illee obbolummaan ukuwwaan islaamummaadha eennuuf galte yoo jette sahabamaa galte duuba osoo anaasi taate cinqii agasii keessaa hin baata yoo siin jedhan eennutu obboleeyyan ufii yaadata haadha si dhalte osoo taate yaadattu abbaa si dhalee osoo taate yaadattu lubbuu teetiin baatee fiiguu malee sihii azaabni hagas ga'u irra ga'e inni waan jedhe ana callaa gadhiifta moo warra naa waliin hiite gadhiifta yoo mataa kan kee dhungadhe kana gaafate abdallaahin gassi dhiisa mataa kiyya kana dhungattaa jennaan ana callaa gadhiifta moo sahaabaa kiyyallee gannaa dhiifta jedheen sahaabaa keellee gassii dhiisa jedheen duuba yoos tunnan kafarsiiftu jedhee mataa isaa dhungate mataa namaa dhungatu mataa kaafiraa dhungatu nama kafarsiisaare naman kafarsiisu sahaabaa tiyya guuradhee agartee kaa galuunin irra jabaa jedhe duuba achii mataa isaa dhungatee gadi dhiise mallaqallee kenneefi gabarran meeqa kenneefi jabummaa isaa hubate kahomuu nafne deemi gali jedheen wayta galee inni agartee kaa umarii ilma khaxaabiiti mootiin muslimtootaa ka gaafasanii inni fuundura taa'ee qissaa kana haasa'e umariin ilma khaxaabii maal jedhe haqqun alaa kulli muslimin an yuqabbala ra'su abdallaahi ibnu huzaafata wa ana abda'u jedhee lafaa ka'e umar nama muslimaa cufarratti haqa mataa abdallaahi ilma huzaafaadhaa dhungatuun ani dura nama lafaa ka'ee dhungatuuti jedhee umar mataa isaa dhungate sahaabaan guutuun akkasi itti duudanii mataa isaa dhungatan akka inni mataa kaafirtichaa dhungate sahaabaa nagaa baasee itti galeen sallaalanii duuba yaa obboleewwan kiyya rabbi iimaana nuu haa kennu wanni akkana nama dalaysiisaa iimaana وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم asumat dhaabna insha Allah darsii keenna karraa duuban salaanii dhufee jira namni gaafii fi waan adda addaa waa'ee darsii kanarraa isiniin galin nambara kiyya achirra isinii barreessee jira gaafachuu dandeettan karaa waatisaappiitiin assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu ma assalaami